atinu garegar qillessa kanarraa jawween haa waraanam otoo lallabamuu kan dadhabe haa jabaatu hankufe lafaa haa ka'u hangadde haa gammadu maqaa gooftaa Yesuusiin ilillee fidaa Waaqayyoodhaaf. Har'a ganama sagaleen Waaqayyo keessa koo kaa'ee warri macaafa qulqulluu harkaa qabdan abbootii firdii boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaasee hanga lakkoofsa 11tti maqaa gooftaa Yesuus dubbisa. Ergaa keessani waan ta'eef keessumattu dhaggeeffadhaa daraa keessan. Inni biroo Waaqayyo sumatti dubbata waan ta'eef ofirra dabarsitee kan nama biraan godhin. Namni tokko nani ilaallatu darbeedha. Ameen. Ofirra dabarsin kanuma keeti waan ta'eef. Ameen jedhaa ayyaati. Kanaaf nan dubbisaa akkasidha lakkoofsa 1 kaasee dubbisa akkasidha. Abbootii firdii boqonnaa 11. Yiftaan Giliyaadichi loltuu jabaa ture. Inni dubartii ijjituu tokkorraa dhalate. Abbaan isaa Giliyaad jedhama ture. Haati manaa Giliyaad immoo ilmaan hin deesseef. Isaan erga gurguddatanii Yiftaadhaan ati dubartii kan biraarraa waan dhalatteef mana abbaa keetii dhaala hin argattu jedhaniin ari'aniis isa hin baasan. Innis obboloota isaa duraa baqatee biyya Xuubitti hin gale. Namootiin gatii hin qabnes isatti hin dacha'an. Kana booddee warri Amoon Israa'el irratti lola hin kaasan. Yeroo warri Amoon lola itti kaasanitti maanguddootiin Giliyaad Yiftaan biyya Xuubii waammachuu hin naqan. Yiftaanis warra Amoon loluuf kottuu ajajjuu waraanaa nuuf ta'ii jedhaniin. Inni immoo maanguddoota sanaan isin ana jibbitaniin mana abbaa kootitii ariitanii na baaftan mitiiree yeroo akkasii kanatti immoo maaliif na barbaacha dhuftarree jedhe. Maanguddootiin Giliyaadis Yiftaadhaan ati nu wajjin baatee warra Amoon akka loltuuf nuyi warra Giliyaad keessa jiraatan hundumarrattis dura buutu akka nuuf taatuuf gara kee dhufnee jedhan. Yiftaan immoo maanguddoota Giliyaadin warra Amoon loluudhaaf biyyatti yoo na deebistan Waaqayyoos harka koo keessa yoo isaan buuse dhugumaan ani dura buutuu keessan nan ta'aaree jedhe. Yemmus isaan deebisanii akkuma ati amma dubbattee gochuudhaaf akka jirru Waaqayyo nuuf si gidduutti dhuga baatuu haa ta'uu jedhan. Kanarratti Yiftaan maanguddoota Giliyaad wajjiniin hin gale. Warri biyyasis dura buutuufi ajajjuu waraanaa isa hin godhatan. Yiftaanis dubbii kana hundumaa Miisophaa fuula Waaqayyoo duratti hin dubbatee jedha. Ameen jedha ameeyyaati. Harka keessan lamaan ol kaasanii ergaa keessa fudhadha. Ol kaasa harka keessan. Yoo ergaan kun mata dureen isaa isin ilaallata ta'e sheemii siin qabin. Akka nama maraatetti amiin jedhe. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sin ilaallatu taanaan immoo dhiisi. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin aaltotuma siin jedhanuun si dhaalchisee jedhe Waaqayyo. Mee namni amanu ariifate ameenaa jedha. Mee labsaa ofirratti hin aaltotuma naan jedhanu jedha ameeyyaa. Ani garuu nan dhaala jedha ayyaa. Namni amanu ariifate ameenaa jedheera jedha. Erga keessan akkasitti ol kaasatti hin aaltotuma naan jedhanu jedha ayyaa. Waaqayyo garuu jedha ameeyyaa. Dideena dhaalchisaa jedha. Namni amanu ariifate ameenaa jedheera jedha. Namni tokkichi nama 4 nama 5 hidhadhaa hima. Hidhaatoduma siin jedhanu Waaqayyo si dhaalchisa jedhaati itti naa hima. Nama 4 nama 5 misiin jedhe. Abeet. Mee ariifadhaati amiin jedha ayyaati. Mee ariifadhaati amiin jedha ayyaa. Waaqayyo jireedha ameeyyaati. Haleluuyaa. Dhaggeeffadhaa ijoollee. Al tokko maal takka ta'e beektu? Namni ati bira teessu baay'ee murteessaadha beektu. Namni isin jiraa jiru baay'ee murteessaa. Namni tokko amma ati innaa hafuuraan dadammaktu sheemii kan si qabsiisu jira. Innaati haleluuyaa. Kanaaf jettu akkanatti silaalee sheemii si qabsiisa. Jedhaa ittiin deemtu bakka lammata. Bata addunyaa kanarratti wanti baay'ee surur nama jedhu reeffa bira taa'u. Bata ani dhugaartu sini mee namni reeffa bira teessanii beektan harkanatti agarsiisa. Nama du'e jechuudha. Ol kaasa abbaa golum hin sodaatin nama gaarii tokko argadheera. Akkami das nameedha.
Surun nama idami mali indubbatu watu kayo mata gubbara sururururu namni reeffa bira taa'e haleluuyaa jira badam kabbaanu kayeesi kuntuutu kayeesi ittiin dubbatu garuu dassi hin jiru gowa kayo namni si bira taa'e baay'ee murteessaadha bakka ofii eeggate dhiisi waa'ee nama si biraa dhiisi bakka galanni waaqayyo nafaa ta'u mee amiin jedha ayyaata kristinaan protokoli eeguu mito bolotan ko protokoli tokko kan tinni bakka hin ba amiin jedha naatun intini ba ingiliffaan jedha bakka Gooftaanu ulfina ani dhaggeeffadha bolotan ko waaqayyo tokko ana nama waaqni maraaturraa na fayyisee lammaffaan ana barandaarraa na kaase waaqayyo tasgabbaayaan protokoli eegee lallabuu minaamin na danda'u gaggaragaluu hin danda'ani mataan nu dhaabbachuu hin danda'u tasa maal ta'e namichi kun hin jedhina oolumaa isaati lafaana kaase ani akka kee akkana ta'e inti naachuu hin danda'u buleessa koo halchile mee amiin jedha ayyaati waaqayyotu nama na godhe ariifadhaati mee amiin jedha ayyaati hoodumee sin eebbisa har'a galgala har'a guyyaa kana innaa asii baatu takka abidda namni sirratti argee hin beeku ulfini namni sirratti argee hin beeku kan ollaa sirratti argee hin beeku kan jaarsi hundaa sirratti argee hin beeku waan haaraa abidda haaraa sitti haayidu waaqayyo biyya rifaduuti raabee jaliira raba dammaqi bakka dammaqi waaqayyo fuulduratti dammaqi dadhabbi waa sinitti maa dhaggeeffadha bulotan gogu namni nama manfasaawii kan godhu hafuura waaqayyooti malee ati intinaa taateedhaan manfasaawii hin taatu margitanii odoo manfasaawii kan ta'an ta'e jara keenyatu ta'a ture jara keenya beektumire beektumire bata na manfasaawii maqaa isaanii na xalaan itti akkana jiranii manfasaawii akka taatu kan si godhu hafuura si keessa seenedha hodhu sin eebbisa ammas wangeela kana ol kaasee si eebbisa barri 2017 bara birriitti argattu qofa otoo hin ta'in baratti eebbifamtu qofa otoo hin ta'in baratti dibamtu siif haa ta'u dhiigee Dari mana jaba jara ayara. Ulfina waaqayyo bara. Me amin jara ayat. Ani kwanza naja koi me na dufaya galata waaqayyo. Ma bati. Koi midi jabetus. Olgas garmo mo magalat galte midi jambe tu curati. Olgas amur midi jabetan keso tu rakka ko badiyati guddata. Ai midi ja Yesus isayyan e banat ya. Midi jabat amin migar mikono midi jan banat. Banyak nama ajaib midi jan. Ani mucaa baadiyyaa badaattan aladde dhoqqee keessattan guddadde baay'ee dhoqqeen biyya keenya kunoo bakka bargayye nama biyya keenya bakka nama gaa dhoqqeen isaa jechuudha dhugaan sin hin jedha uduun achi keessatti guddachuu baadhee xinnoo nan dheerranatti fakkaata isatu na gabaabse ijoollee sagal deesse haati ko abbaan kos ijoollee sagal dhalche haati kos ijoollee sagal deesse ani hangafa jedha anamma oromi jaalatee gabaabbatee naan jedha ijoolleen saddeen irratti dhalatanii maalan nama ta'a dhooku amma kana iyyuu jiraachuu koo dinqiidha dhugaan siin jedha ba'uun galanni waaqayyoof haa ta'u innaa waan sin ajaa'ibu immoo waggaadhuma waggaatti ol irratti nu deessi waggaadhuma waggaatti oduma asii harma hoosistuu asiin garaa nu jiru jedha oduma asiin hoosistuu asiin nu jiru waggaa waggaatti bakka waliin caallu beektu dhugaan siin jedha bakka buchillaadhuma saree fakkaanna bakka midijaa keessa keenya bakka midijaa keessa bakka maachi sitta wana jechaadhuma midijaa keessa hai midijaa banaam hin jigarmen midijaani mee midijaa hojii isaa maaliin eenyu kanatti nama badhaasa nama kanatti maaliin hojii isaa midijaa maaliidha midijaa hojii isaa maaliin midijaa ibiddatti bobees sirriitti dubbadhaa dhokoo maaliin iyya kontiraata fuune ibiddatti bobees Jani waan sin ajaa'ibu dhaggeeffadha midijaani akkuma sila jettani abidda baata hojiin isaa abidda baachuudha mitire abidda baata achi siqu abidda baata garuu bara baraan achuma ta'a ay midijaa bataan bannaati isaatis na hidhee bannaati fuula dura na dhufe anan irratti guddadde hundi dhugaa siin jedha ibidda baataa garuu achuma ta'a achumatti namni hundumtuu miila irra godhata kan miila bareedas kan miila shafaafaas kongoo caamma boottii caamma minaamin caamma irruma naqa garuu maal baata abidda baata dhaggeeffadha utuma abidda baattu namni achi siquu dadhabde waaqayyo guyyaa kana akkan
godhe godheeni de waaqayyo akkaati tarkaanfattee achi siqne isa gadi si qabee de waaqayyo akkam godhe godheen sirraa garagashaa deessus. Egaa laman danda'u ijoolleen asiis dubbadhe achiis dhufee amiisii jechuun danda'u jabaadhu amiin jedhadhu bakkaati. Hinuma sirraa kaasaa de waaqayyo. Yaari fadaati abaa jedha ayyaana rabu. Odoo midijaan abidda baatee achi taa'u kasalmaandajaa kan jedhamtu takka dhufte abbaaku. Beektu kasalmaandajaa beektu mi maaliidha ishiinis akkuma midijaa abidda baatti garuu kan qasaaqaashidha ishiin bakka tokko hin teessu. Hoo barbaadde manyitaa beetii seetti. Hoo barbaadde koriidariitti as baati. Hoo barbaadde barandaatti achi baati. Hoo barbaadde aspaaltitti achi baatee boqqolloo xabbasti. Hoo harka kee adaraa. Kana booda siin jedha waaqayyo abidda baatteen teessoo de waaqayyo kallattii afranii nan balbala sitti bana hin sochoosaa de Yesuus warra ariifate amiin jedheef yaa waaqayyo ati taasi harka kee akkas jedhiiti ani kana booda edaabeeyya abidda baatteen taa'u edaayya abidda baatteen taa'u edaayyaati eenyu namni abidda baatteen teenye ani immoo miila keetti abidda hideera dhiigayyo ariifannuuti baabaa jedhira abidda baatteen teessu kana booda abidda wangeelaa abidda faarfannaa abidda raajummaa abidda mul'ataa abidda kaayyoo baatteen teessu waaqayyo akkasiin jedha kana booda ede waaqayyo dinni keetu wajji isaa laaluu isu sochoosaa ede waaqayyo yerifadha amiin jedha ayyaati kanaaf waaqayyo har'a saba kanaan akkas edhinnaan jedheera hin dhaaltodhuma siin jedhanu sin dhaalchise ede waaqayyo eenyu namni amanee fudhate kana duumechi sin jiru bokkeenyi sin jiru tarii wanti ati abdii godhattee jiraachuu danda'a wanti ati abdii godhanne jiraachuu danda'a namoota baay'eedhaaf garuu barri 2018 bara boojuuti naan jedhe waaqayyo bara dhaaluuti naan jedhe waaqayyo yari baduuti amiin jedhinarraa fuudha amiin jedha maalooyya hin dhaaltodhuma sin jedhanu oduma sitti kakaatanu oduma jecha sitti darbatanu gideedhuma si dhaalchisaa de waaqayyo kan biyya dhaalu as jira kan kakuusaa dhaalu as jira ariifadhaati amiin jedha ayyaati kan eebba gurguddaa dhaalu as jira warra ariifate amiin jedhuuf chaappaatti naa godhi Yesuusatti. Kutaa amma ani dubbise kana keessatti waan nama ajaa'ibu guddisee macaafni kutaan kun kan inni dubbatu waa'ee namicha maqaansaa Yiftaa jedhamuuti. Waa'ee Yiftaati kan inni dubbatu. Yiftaan jedheetu abbaan isaa Giliyaad jedhamee waamama. Erga jedhee booda Yiftaan kun immoo dubartii ijjituu tokkorraa dhalateedha. Macaafa jedhu dubartii ijjituu tokkorraa dhalateedha. Namichi maqaan isaa Giliyaad jedhamu. Abbaan Yiftaa kun ogummaa deddeemuu kana qabanatti fakkaate. Haadha manaa seeraa odoo manaa qabu xiqqoo shirshir jedhanatti fakkaate jaarsi. Naa dubartii ijjituu kana bira dhaqee akkuma dhaqeen immoo hin ulfoofte isheen. Ani waan sin ajaa'ibu namoota baay'ee argitan yoo ta'e namoota ijaan rakkatan dubartootas haa ta'u dhiira waldaas haa ta'u namni biraa akka jedhanii gorsu ati koodoo gaa'ela dhaabbattee gaariidha jedhuun akka ija dhaabu. Ani waan tokko isinitti hima ijji hafuura seexanaatirraa namatti dhufa waan ta'eef waan nama ajaa'ibu tokko gaa'ela dhaabbatu sin dhaabu hin dhaabu bakka hafuura manfasa. Dhaggeeffadhaa amma namni tokko argitanii haadha manaa bombonii fakkaattu manatti dhiisan kajeellaa deema hafuura bara dhugaan isin jira bakka adurree beektu hafuura hin dhaabuun dhiisu beektu dhugaa waaqayyooti dubartii takka takka argitanii abbaa manaashii mootii kanniisaa fakkaatu manatti dhiistetu qiliwwicii olii gadi deemu hafuura manfasa. Sheetanni immoo waan akkasii gaafa sitti naqu kaalkuleetii godhee sitti naqa. Hirreega isaa hunda lafa kaatee sitti naqa. Maaliif gaafa hafuura ijjaa sitti naqu ijjituun mootummaa waaqayyoo akka hin galle seexanni sirriitti beeka si caala. Takka kottuu utaalii kottuu faarfadhu kottuu akka barbaadde ta'e mootummaa waaqayyoo akka hin galle garuu seexanni sirriitti beeka. Dhaggeeffadhaa. Inna hafuura wanti kun waan nama ajaa'ibu waaqayyo yoo namarraa cabseen ala fuudhichi qofti qoricha hin ta'u. Fuudhuu qofti qoricha hin ta'u. Naa fuudhii haadha manaa godhadhu hamma olii gadi deemtee. Wajawee akkaataan nuti itti guddannes kaalchariin biyya keenyaa baay'ee dhiibbaa guddaa qaba. Ani baadiyyaatti guddadhe isiniin jedheera wanna kanaa kun koomaniidha bakka koomaniidha bakka. Inda'u haati manaa deemtee shirshir hin jenne. Intini jechuun hintinno bakka. Na inni sinataa ishiin sinatti. Kabbaan manfas waaqayyo isaa buqqisu kanamee amiin jedha ayyaatisa. Am kabbaan kanaaf abbaan
jedhamu kun dubartii ijjituu kana bira dhaqee macaafa kallattiidhaan jira. Dubartii ijjituu kana bira dhaqee akkaadumaan hin ulfoofte Yiftaan hin dhalte. Haadha buddeenaa biratti guddate Yiftaan. Haadha manaa seeraa biratti fidee guddise. Yiftaan gaafa achitti guddatu haati manaa Giliyaad ishiin seeraa sun immoo ijoollee dhiiraaf kan durbaa baay'ee hin deessifne. Baay'ee deessifne. Na gaafa kuni ta'u abbaan isaanii namichi Giliyaad jedhamee waamamu kun hin boqote yookaan hin du'e. Gaafa du'u waan nama ajaa'ibu ijoolleen egaa duris har'as gara fuulduraattis kan itti fufu maatiin gaafa du'an abbaan ifaati gaafa du'an qabeenyaa maatii kan adda qooddan yookaan kan dhaalu ijoollee kuni kan ture kan jiru kan itti fufu. Sanbooda gaafa abbaan isaanii du'u obboleewwan Yiftaa waamanii teessisanii mardootti himan. Maal jedhaniini? Ati nu wajjiniin hin dhaaltu. Dhaggeeffadhaa hin dhaaltu ati nu wajjin. Qurxii kee barii nu wajjin maal hin gootu? Hin dhaaltu. Bakka hin dhaaltu. Ijoolleen kun haadhaan yoo gargar ta'aniyyuu abbaadhaan tokko wajjin nyaatan, wajjin guddatan, wajjin dhugan, wajjin waan baay'ee dabarsan. Amma garuu dubbiin kan ka'e maal irratti? Dhaaltummaa irratti. Ati nu wajjin maal hin gootu? Hin dhaaltu. Dubbisaa majaaf. Ati nu wajjin maal hin gootu? Hin dhaaltu. Seexanni maal irratti haddeeffatee na jibba jettee odoo na gaafatte dhaaltummaa irratti si jibba. Seexanni akka ati dhaaltu hin barbaadu. Hin barbaadu. Akka ati dhaaltu. Kakuu sii kakatame akka dhaaltu. Waan irratti kadhattu akka dhaaltu. Waan Waaqayyo sitti hime akka dhaaltu. Eebba akka dhaaltu. Seexanni hin barbaadu. Karaa baalees haa ta'u karaa boolee boolla seene akka ati hin dhaalle waraana sirratti banu. Har'a garuu hin amanta yoo ta'e. Har'a garuu nama Waaqayyo hin amanta yoo ta'e. Hafuura kanaa Waaqayyo teessoo isaarraa hin garagashaa Yesuus. Amma nama tokko argitanii waan sin ajaa'ibu nama tokko akkasina. Ani koo jedhanii kan Waaqayyo natti himu waan bira kan Waaqni natti dubbatu waan bira ani kanan jiraadhu waan biraati. Dhaggeeffadhaa. Waaqayyo si sobee miti. Waaqayyo sobee sin beekoo hin sobus. Akka ati hin dhaalle garuu kakuu kee akka hin dhaalle ati garuu Waaqayyo sitti hime akka hin dhaalle garuu seexanni waraana guddaa kaasa. Nu wajjin maal hin gootu? Hin dhaaltu jedhanii odoo dhiisanii gaariidha. Hin dhaaltu jedhanii odoo dhiisanii gaariidha. Hin jibbanii. Dhaggeeffadhaa maal godhanii? Hin jibbanii. Hin jibbanii jedhee odoo dhiisee gaariidha. Hin ari'ataniidha. Keessumattuu pheenxee daqaaqa, pheenxee bullooftu. Ani pheenxeen tokko namarra nu jira. Dhugaa gooftaa Yesuus waldaa qaban keessatti tajaajilu iyyuu pheenxee namarra wayii jira. Bakka bullaa wayii. Bakka asimarra jechuudha. Yookaan ta'e ofirraan cabsu. Yookaan yaana nama biraarra jiru naman. Amiin jedhee yootte harmeedha. Halleluuyaa jedhee yootte harreeluuchaayedha. Bullaa wakko minim. Yookaan kadhadhu ofirraa cabsee. Yookaan ayyaana waaqni obboleettii keef obboleessa keerra kaa'e amanii fudhadhu Waaqayyo abaarsa kana qaxxamuree sirraa cabsa bakka. Na sanbooda waan sina jaabu keessa hin ari'ataniidha. Dhaggeeffadhu ati hin jabaanne taanani seexanni kan ganaa dhaaltuu miti. Kan dhaaltee si harkatti kajeela. Kan ganaa dhaaltuu miti. Kan dhaaltee si harkatti kajeela kana. Fakkeenyaaf eenyudha macaafa qulqulluu keessaa maasii abbaasaa kan dhaal. Eewudha inni naabutee Daabutee abbaa isaarraa maasii tokko dhaalii fudhate miti. Sanbooda eenyu kan dhaqee gaafate. Akaab mooticha. Akaab mootii Israa'el. Ante namicha ammana ga'utu masaraa mootichaarraa bu'ee laadha bu'ee. Namicha deengaddaa abbaa isaatirraa maasii takkittii booji'e. Fiigee dhaqee. Naa kenni maasii kanaa jedhe. Naabuteen immoo jale. Wayyoo ba Yesuus Kiristoos mee amiin jedhaa ayyaa. Maaloo adaraa kee bannaa eenyudha maqaan kee? Oliyaadhi Booniyaati.